barruu Ustaad Ahmadiin Jabal mata dureen isiidhaa filannoon amaanaadha. Amaanaa keessan sirnaan bahadhaa jettuun itti dhiyaadhaa. Akkuma gaggeessummaan itti gaafatamummaa qabuun itti gaafatamummaa hawaasaatiif nama gaggeessaa ta'u filuun muuduun yookaan qaccaruunis bifuma wal fakkaatuun amaanaa itti gaafatamummaa qabuudha. Amaanaa kana sirnaan baachuuf tokkoon hojichaaf hojii sanaaf kan malu jedhanii gaafachuun murteessaadha. Itti gaafatamummaan kennamuufii kan qabu nama hojicha bareechee haala gaarii fi ga'umsaan raawwachuu danda'uudhaaf hojii ummataa hawaasummaa fi walitti qabama yookiin jama'aa dameewwan hojii kamiiniyyuu nama beekumsa dandeettii qophaa'ummaa fi ga'umsa damee sanaa qabuutu filatamuu qaba. Osoo namni ga'umsa qabu jiruu isa filuu dhiisuun nama biraa muuduun yookaan ramaduun faayidaa islaamaa fi muslimootaa dabarsanii kennuudha. Kanaafidha ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dabarsan keessatti gochi kun itti gaafatamummaa rabbii fi ergamaa isaa sallallahu alayhi wasallam kan isaan nurra kaa'an bahachuu dhabuu yookaan ganuu akka ta'e kan ibsan akkana jedhan qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam man istacmala rajulan min cisaabatin wa fi tilka alcisaabatin man huwa ardaa lillaahi minhu faqad khaana allaha wa khaana rasuulahu wa khaana almu'miniin. Namoota jidduudha nama tokko walitti qabama sana keessa osoo namni nama sana caalaa rabbiin gammachiisu jiru isa ga'umsaan illee gadi aanaa ta'e namni gaggeessaan hojiidhaaf qaccaree yookiin ramade rabbii fi ergamaa isaa sallallahu alayhi wasallam akkasumas ummata islaamaa ganeeram. Haakimtu gabaase mustadraka isaa keessatti imaamul albaaniin hadiisni kun hasani jedhan. Dhimma kana irratti khaliifaan Umar bin al-Khattaab radiyallahu anhu yeroo namoota bakka itti gaafatamummaatti muudan yookiin filan ga'umsa nama sanaa osoo ilaaluu qabanii hariiroo yookaan firummaa nama sana waliin qaban ilaaluun yookiin ulaagaa godhachuun gantummaa ta'uu akkana jechuudhaan ibsu. Man istacmala rajulan لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه ابن أبي الدنيا. نمتك وان جالتو فيو كان فرما وان قبن قفاف اتقافة مما إرتي كمود يوتئم نمنسون قوچاسا كنان لقمت ربي فيم إرقما إسا في مسلموت اللي غنير جدم ابن أبي الدنيا تقباسم kun hundi kan argisiisu rogoojii maraanuu itti gaafatamummaan kennamuu fi kan qabu nama roga sanaan caaluu fi ga'umsa ol aanu qabuuf akka ta'e nu hubachiisa. Kanaaf gatii dhabanii yookiin dhiisanii nama sirrii bakkichaaf malu itti ramaduu dhiisuun mataan isaatu amaanaa Allah subhanahu wa ta'ala kan ergamaa isaa sallallahu alayhi wasallamii fi hawaasa muslimaa nyaachuudha. Sabummaan jama'aan firummaa yookiin hariiroo cimaan yookaan sababa biraatiin kun akka ta'u hayyamuunii fi yoo ta'us callisanii dabaruun gocha sirrii hin taanedha. Gochi namoonni bakkichaaf sirrii hin taane yookaan ga'umsa sana kan hin qabne itti gaafatamummaa bakkichaa akka fudhatan eeyyamuu mataan isaa mallattoo qiyaamaa ta'uu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam namoota qiyaamaa yoom akka ta'e isaan gaafatanitti himaniiru. Akkana jechuudhaan jaa'ahu a'raabiyyun faqaala mata الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. نمني غند باديات کو غریر گما ربی صلی اللہ علیہ وسلم دفیم گیان قیاما یومی جدے اسان گافتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گافا امانان بدو قیاما ایک اسانین جدن صحابتی چیز اتفوفیم امانان کم بدو اکمیتی جدے اسان گافتیم گافا اتی گافتا ممان نمی ملیف اتی کنمو قیاما ایک جچون دے بسنیم حدیث کن امام البخاری گباسیم کنافو گگے سافلچو یوکین فلنورم تی متانی ساتو امانا دم امانا کیسن sirnaan bahadhaa.